egaan kabajamtoota daawwattoota keenya irreecha hora Finfinneedhaatiif Oromoon jala bultii isaa xumuree barii isaa ganama dirree kanatti wal gahee jira. Bakka kanatti akka rakkoo wahii uumamtetti kan mul'atu. Rakkinni uumamee hulaatu namarra jigee namoonni hangi tokko miidhamanii jiranii namni tokko du'e immoo ni jira. Kan itti aanu iddoo irreeffannaa ayyaanichaatti achi deemaa jirra. Amma kun iddoo irreeffannaa kana bifa kanaan uummanni Oromoo miidhagee bahaa dhihaan kaabaa kibbaan asitti wal gahee jira. Uffata aadaatiin miidhaganiiti. Kun mucaan deemaniin warra hulaan irra jiidhe keessaa nama tokko. Oh, isa karam, si arguttiin jiraami. Uno bakka namni gubbara taa'usan jalaan achi darbu jirta. Akkana gabbuuneeti ol baana gaa'ii bakka tana. Ilmi namaa nafne. Miidhagina shamarran Oromoo ilaala kunula.